Jirra jirtu ashama harka fuudhee kabajamtoota jaalatamtoota hordoftoota waliiftuu nageenyi waaqayyo isiniif haa baay'atu. Nuti nagaa keenya galata waaqayyo isinis baga jiraattanii guyyaa irraa viidiyoo haaraadhaan walitti deebine guyyaa 3-4 dura ni yaadattu viidiyoo dhimma rifeensa soorata rifeensaa ilaalchisee hojjedheen ture. Kanaaf ka rifeensa kiyya guyyaa sana miiccadhee iddoo jaatti shimadhee ture. Har'a immoo rifeensa sana hiikee akkamitti caafin isaa kan ciccina kan godhu kan walumaan ilaalla. Kanaaf isinis itti fayyadamaa keessattuu warri akka kiyya rifeensa jabaataa qabdan itti fayyadamaa isin fayyada. Akkasuma gar rifeensa kiyya isinitti himee ture badaa miidhamee qalamii parmiidhan akkasumallee akkan caafii isaa muree isinitti hime. Kanaaf ka biqiltuunis yeroo bishaan argate akkuma kunuunfamu rifeensi namaatis gaa yeroo kunuunsa argate ni biqila. Itti fayyadamaa isiniin jedha. Viidiyoo kiyya like share gochuu hin dagatinaa, akkasuma subscribe godhaa. Hanga dhumaa daawwadhaa, hiriyoota keessaniif illee share godhaa isiniin jedha. Galatoomaa. Egaa akkuma agartan kana kinoo ergan hiikee caafii isaa nan fila. Rifeensi kiyya ka ni butamoo isiniin jedhu yeroon filee akkas gadheerata yoon gadhiisamoo hin sassaabama jechuudha. Maaliif kun amaluma rifeensa jabaa yookaan immoo amaluma rifeensa qardaaddati. Kanaafuu jennaan haaluma kanaanii akkasumas immoo rifeensi kiyya hin yaa'u baay'ee yookaan immoo hin bubuqqa'u. Kana dura isinitti himee ture rifeensi kiyya baay'ee buqqa'a. Amma garaagarummaa guddaa qaba dhugaa dubbachuudhaaf. Maaliif fayyadamaa wanni hundumtuu obsa barbaachisa. Ani keessattuu oolman kiyya wajjin kiyya yeroo hunda dhimma ijoollee irratti waan ta'eef yeroo tokko yeroo dhaba. Yaa ta'u malee waggaa 2 dura waggaa 2 ji'a ja'a yookaan waggaa 2 dura rifeensi kiyya akkam akka jiru suura isiniif maxxansanii agartu. Haa ta'u malee jidduudhaan akkuma natti mijatuun ammuma yeroo argadhee rifeensa kiyya qaqqaba homaan jedhu. Akkasumas immoo osuma akkas jedhu rifeensa kiyya parmii dibee ofirraa buqqisee qalamis dibeen ture. Kanumaaf ciccitee caafin isaatis immoo baay'ee ni bubuqqaa ture. Kanaaf ka itti deebi'ee gidduudhaan akkan kaayyeffadheen wal faana osoo kunuunse kana caala dabala jedhee abdiin qaba. Maaliif rifeensa kiyya waggaa 2 ji'a jaha dura anatu beeka waan ta'eef jechuudha. Akkam akka jiru akkasumas immoo isin agartu suura isiniif hin maxxansa. Kanaaf ka baay'ee namatti mijata, baay'ee bareedadha. Kun akkuma agartan kana fuuldura isaatiin illee hin qabu jechuudha. Baay'ee isaa duubatti deemee ture. Hin deebi'a innis. Maaliif wanta tokko ofii yeroo 2-3 irra deebi'ee fayyadamee yoo na fayyade isinii hima. Ana garuu na fayyadaa jira. Kanaaf akkuma agartan kana kinoo ergan filee waliin gahee bakka 4tti addaan fuudhetiniin caafii isaatiin egaa akkamitti akkam maru walumaan ilaalla. Akkasumas immoo caafin isaa akkan goggogne akkan bubuqqaane akkamoo yeroo hunduma isaa yeroo filaa waliin nurraan buqqaane kan maal akkan itti godhu spray hojjetadhe bishaan ruuzitii fi mismaara yookaan immoo qurunfudii mismaara jedhama afaan arabaatiin. Qurunfudii sana walitti danfisee bishaan isaa akka naa qorruuf jechuudha firiijii keessa godhee meeshaa qulqulluutti naqadhee caafii isaatitti jechuudha. Afuufee filee akkasitti maraa jechuudha. Kanaaf ka hundumti keessaniyyuu obsa barbaachisa. Tokkoffaa rifeensa kunuunsuudhaaf obsa barbaachisa. Baay'ee isaa obsa barbaachisa. Wanti tokko battala sanitti yookaan yeroo sanitti wanti jijjiiramu hin jiru. Kanaafuu obsaan kunuunsaa akkasuma keessattuu warroonni rifeensa akka kiyyatti rifeensa dadhabaa yookaan immoo rifeensa caccabe rifeensa mooyuu parmiidhaan miidhame qabden akkasitti kunuunsaa. Kun akkuma agartan kana ka parmiin kiyya kunoo itti naqaan jira parmii dhiifama bishaan ruuzitii fi mismaara jechuudha. Caafii isaatti akkatti naqa haala kanaanen nan mara jechuudha fuundasaa. Kanaaf sa'aatii kanatti kan tokkoffaa dhugaa dubbachuudha ta'e yeroo hin qabu. Amma sa'aatii viidiyoo kana waraabu ijoollee kiyya raffiseen ture osoo hin fixinnatti ka'uu isa jedhu keessi kiyya na shakkaa jira jechuudha. Kanaaf haala kanaan caafii isaatti hanga ga'utti nan mara jechuudha. Maree yoo xiqqishaate guyyaa 2 kanatti bulcha homaa rakkoo hin qabu. Sana boodatti immoo hiikee yookaan dhaachuu malaa jechuudha. Walumaan ilaalla isa itti aanu. Kanaaf akkuma agartan kana haaluma yookaan fakkeenyuma agartan kanaan akkanatti maradha jechuudha. Maaliif viidiyoo wal fakkaataadha waan ta'eef sagalee isinitti hin dheeressu. Kanaaf ka wanti hin jijjiiramne hin jiru. Rifeensa kiyya yoon ilaalu akka duraanii osoo yeroo qabadhee yeroo hunda irra deddeebi'ee kana 2-3 rifeensi kiyya jijjiirama guddaa qaba jedhee ofitti amana jechuudha. Maaliif annan beeka rifeensa kiyya akkasumas amala isaa hin beeka. Akkuma agartan kana kinoo haaluma kanaan gaa hunda isaa addaan fuudhee sirreessa jechuudha.
kuno hakuma agartan kana kanaaf kino haaluma kanaan ka gartokkee tokko akkasitti fixee jira maaliif fakkeenya jalqabaa maruun kuni faayidaa guddaa qaba tokkoffaa akkanatti haala kanaan ispiree kanatti laafinsi isaa salphaatti laafa lammaffaa immoo hin ciccitu akkasumas immoo ispireen itti goonu kun baay'ee bishaan ruusitii fi bishaan mismaarii hundumti keessan qabu yuutuubaroon adda addaa yeroo yuutuubaroota gurguddaa baay'ee beeksisu haala kanaan haaluma kanaan kaameeratti waan siqeeffatu guyyaa lama kanatti bulchee sana booda immoo yoo dabalataanis immoo rifeensa kiyya wanti baay'ee na fayyadee viidiyoo kiyya yookaan immoo suura kiyya waggaa shaambuu fi koondishinarii viidiyoo irratti garaagarummaa baay'ee qaba rifeensa kiyya warri itti fayyadamu koondishinarii fi shaambuu sana yoo xiqqishaate marsaa sadaffaa itti fayyadamee jira baay'ee gaarii duraan yeroo koondishinarii itti godhee rifeensa kiyya laaffisee miicuu hin oggufame yookaan hin arraanfamu maaliif mushuuxii keessatti jechuudha amma garuu baay'ee bareedaadha akkanatti maramu ture rifeensi kiyya katase akkanattis naannoo baay'ee qardaadda ta'uu irra kan jechuudha duuba isaatitti immoo nan xumura maaliif akkuma sodaadhe ijoolleen tiyyarrii baaf kaatee jirti kanaafuu haala kanaan hunda isaa nan xumura jechuudha duuba isaa jechuudha kanaaf bitaa mirgaan erga akkasitti maree guyyaa lamaaf nan teechisa sana booda immoo yeroo niiku baay'ee isaa bakka akkam jedheen sinitti madisillaaseen isaa laafinni isaayyuu wanta addaati jechuudha kanaaf haaluma kanaan rifeensa keessan kunuunfadhaa amma yoo biyaansi yeroollee dhabdan iddoo lamatti addaan baasaa filaa iddoo lamatti addaan baasatii wanta itti fayyadamta itti fayyadama bakka lamatti ishimadhaa wantoota akkasitti itti fayyadama baay'ee si fayyada keessayyuu immoo shaambuun ani fayyadamu kana ani ofii kiyyaarra deddeebi'ee waan an argeef baay'ee na fayyade dhugaa dubbachuudha ta'e viidiyoo jalqaba gaafa suurata rifeensa kiyyaa hojjedhu isinii maxxansee argitanii ture kanaaf kabajamtoota kiyyaa qulqullina sagaleetiif irra deddeebi'ee dhiifama isin gaafadhaa keno haaluma kanaan gaa isa duubati tafe isa duubaa mooyyuu gaa haaluma kanaan hin fixa maaliif amma ijoolleen kiyyaas waan irriibaa ka'aniif hammaaf akkasumas isinitti agarsiisa yeroo akkasitti foon yookaan marru kana istaadii barbaanne qabsiifachuu dandeenya haala kanaan akkasitti qabsiifachuu dandeenya duubatti qabuu dandeenya akkasumas immooyyuu adda akka nama addaan fuudhee hidhatuutti immoo duubatti isa fayyadamuu hin dandeenya maramee waan ta'uuf homaa rakkoo hin qabu baay'ee gaariidhaan agaruu rifeensa kiyya baay'ee laaffisa keessattuu warra akka kiyya rifeensa jabaataa qabdan warra akka kiyya rifeensa baay'ee nama dhibuu qabdan kanoo haala kanaan baay'ee bareeda akkuma irra agartan viidiyoo irratti haala kanaan xumuradha jechuudha ni jaalattan jedhee abdiin qabaa ammaaf ka ijoollee tiyyamee irriibaa kaasen seexxaan yookaan galgalallee ta'u itti xumuradha maaliif ani zeerootiin fayyadamee garuu ijoolleen tiyya dafanii waan kaaniif homaa gochuu hin danda'u yoo natti mijate kaa dafee viidiyoo hojjechuu nan yaala turtina waliin turtan guddaa galatoomaa viidiyoo kiyya ni jaalattu abdiin qabaa akkasuma yoo jaalattan like share subscribe gochuudhaan maatii naaf ta'a fuuldurattis duubattis akkuma kana akkuma fedha keessanitti qabsiisuu dandeessu nagaatti turaa bye bye